raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent.oromia.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Gaarii suma keessa qabatan kan qabaman namoota 22 qabamanii turanii namoota 22 keessa sadarganii lakkisaniiru kaan immoo Qiliinxoo fi Maakalaawii kan jiran. Sagaleen walitti dhageessan kun odeeffannoo karaa toora bilbila keenyaa Oromiyaa bakkoota garaa garaa irraa walitti qabanne keessaa dubbii fudhatamedha. Guutuun sagalee odeeffannoo jiraattota irraa arganne kunis qaama oduu keenya guyyaa irraa keessatti kan isiniif dhiyaatan ta'a. Arrii guyyaan dilbata caamsaa 25 barri bara 2017 nagaas indaganne ilmaan aayyaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo baara fayyaa nageenyi sanbadhaadhaa. Kunoo gaarras uumaan faroonuu qajeelchinaan qophiilee keenya guyyaa irraa qabannee isinitti deebineerra. Sagantaa keenya guyyaa irraaf qophiilee nuti harkaa qabnu oduu fi dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa yoo ta'an keessummeessuun kan sinfaana turummoo Anxiiqii Dhugaasaati. Torbee darbe godina Shawaa Lixaatti warraaqsi barattootaa mana barnootaa sadarkaa lammaffaa magaalaa Gaaleensaa eegalee hanga ammaatti jabaachuun kan finiinaa jiru ta'u. Kan amma dhageessan ammoo matoota oduu keenya guyyaa irraa keessaa isa tokko yoo ta'u oduulee kabroos ni qabna. Turtiin keessan raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa waliin haa ta'u amma kallattiin gara bal'ina oduu keenya guyyaa irraatti waliin haa taakkinu. Hashama alka kuni dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa. Oduu guyyaa har'aan isin dhageessisa. Oduu waliin Anfalmattuu Lammiin. Torbee dura godina Shawaa Lixaatti warraaqsi barattoota mana barnootaa sadarkaa lammaffaa magaalaa Gaaleessaan eegale hanga ammaatti jabaatee finiinaa kan jiru ta'uun gabaafameera. Gaaffilee ijoo barattoota mana barnootaa sadarkaa lammaffaa Gaaleessaatiin ka'an keessaas muraasni qormaanni ministirii kutaa 8ffaa akkasumas qormaanni biyyoolessaa kutaa 10ffaa dhiyaatee yeroo jirutti ifaan maaliif magaalaa fi aanaa keenyarraa dhabama? Gaaffii karaa nagaa uummanni Oromoo walabummaa biyyasaa fi bilisummaa mataasaaf taasise irratti waan hirmaataniif qofa ilmaan Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman mootummaa koloneeffataa wayyaaneen yakkamuun yeroo ammaatti mana hidhaa garaa garaa keessatti dararamaa jiran akka lakkifaman gaaffii uummanni Oromoo gaafates deebi'uu qaba. Gaaffilee jedhu kan haammatu ta'ee dhumarrattis dargaggoonni 22 badii tokko malee magaalaa Gaaleessaa keessaa qabamuun mana hidhaa keessatti dararamaa jiran hanga mana hidhaati lakkifamanitti mana barnootaatti hin deebinu ejjennoo jedhu qabachuun murteeffachuu barattoota Gaaleessaa odeeffannoo maddeen keenya gamasirraa arganneen beekuun danda'ameera. Gama biraan ammoo mootummaan koloneeffataa wayyaanee warraaqsa barattoota mana barnootaa sadarkaa lammaffaa magaalaa Gaaleessaan finiinaa jiru dhaamsuuf jecha ijoollee keessan gorsaa qaamota badiitu booda jira jechuun maatii barattootaa doorsisaa kan jiru barattootas qabuun mormii kana booda eenyutu jira gaaffii jedhuun qorannoon hiraarsuutti dabalee warraaqsi magaalaa Gaaleessaa keessatti finiinaa jiru kun gara magaalotaa fi aanota godina Shawaa Lixaa kaawwanittis ni babal'ata sodaa jedhurraa ka'uun yeroo ammaatti mootummaan koloneeffataa wayyaanee loltootaa fi basaastota isaa lakkoofsaan danuu ta'an gara aanotaa fi magaalota godina Shawaa Lixaatti bobbaasuun uummata ittiin shororkeessaa jira jechuun kan himan Oromticha magaalaa Gaaleessaa irraa odeeffannoo raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf kennan tokko. Gabaasa guutuu oduu kana Bulii Bakkootu dhiyeessa.
godina Shawaa Lixaa magaalaa Gaalessaa keessatti barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa torban lamaan darbaniif mormii walabummaa biyyaa fi bilisummaa saba Oromoof gaggeessaa turaniin baay'inaan namoonni 21 ta'an halkan manatti seenuun aanaa jalduu magaalaa Gaalessaa keessaa qabamanii turan. Namoonni isaan keessaa gadi lakkifaman hangaan 9 qofa yoo ta'an kanneen biroon ammoo mana hidhaa koloneeffataa wayyaane magaalaa Finfinnee Qilimxoo keessatti darraa guddaa akka argaa jiran dhaga'ameera. Haaluma wal fakkaatuun guyyaa lamaan darban barattoonni mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa godina Shawaa Lixaa aanaa jalduu magaalaa Gaalessaa keessatti mormii jabaa gaggeessaa oolaniin gaaffii isaan akka ijootti gaafatan yeroo itti qormaanni biyyoolessaa ga'utti bishaaniif ifaan nurraa baduu hin qabu barattoonni qabamanis gad haa lakkifaman jechuun dhaadannoo dhageessaa oolan. Mootummaan koloneeffataa wayyaanes godinoota Shawaa Lixaa irraa sodaa guddaa waan qabuuf tikoota isaa uummata fakkeessuuf manneen nyaataa, manneen dhugaatii fi konkolaataa uummati yaabee gara magaalaa jalduu gindabaratitti imalu uummata fakkaatanii sochii uummataa akka hordofaa oolanii fi uummataan miidiyaa alaa dhaggeeffatu humnoota alaatti isin hidhachiise jechuun uummata sodaachisaa jiraachuu kan dubbatu jiraataa Xiiqii Dhugaasaa bilbilaan dubbise tokko. Akka addaatti biyyoota darban kana keessatti falmeen itti fufee jira. Magaalaa Gaalessaa keessatti barattoota sadarkaa lammaffaa gaaffii mirgaa gaafachuudhaan haga irraatti illee mana barumsaatti kan hin deebiin jiru jechaadha. Haaluma sanaan ammoo namoota maatii barattoota keessan argaman akka qaban jedhanii akeekkachiisa kennaa jiru jechaadha. Maatii barattootaa yaamaniiti kan akeekkachiisa kennaniif qaama kam kan kennaafii jiru kun akeekkachiisa tamimmoo itti kennaa jiru. Guyyaa jedhame kana keessatti sagalee guutuudhaan magaalaa keessa deemanii kallattii addaatiin caasaa isaanii gadi baasanii qaamummaa waajjira irraa gadi ba'anii barattoota keessan hatattamaan gara mana barnootaatti deebisuu akka qabdanii fi diinni barattoota keessan keessa galee barattoota beekumsa kaasaa waan harkaan manni barumsaa fudhatuuf kan gaafatan ta'uu keenya jedhanii sagalee guutuudhaan keessa deemanii waamaa jiranii namoota muraasa immoo barattoota qabanii mana barumsaatti maaltu akka hin baranne ta'anii gaafachaa jechaadha. Doorsisuudhaan kan amma mana barumsaatti deebisaa jiran. Barattoonni silaa gaaffiin ijoo isaan kaasaa jiran gaaffilee attamiiti? Mormicha hoo maaliin ol qabsiisaniiti kan isaan eegalan barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Gaalessaa kun amma? Qormaanni ministeerii fi maatirikiin dhufaa jira waan ta'eef ibsaan badaa jira bishaan akka gahaatti hin jiru sanarra darbee immoo barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa jalduu goojjoodha qabamanii ta'u haga ammaatti bakki isaan geeffaman hin beekamne gadaa lakkifamanii sababii gaaffii mirgaa gaafatanii maaliif bakka hin beekamne gadaa lakkifaman waan jedhuu fi namoonni as keessa qabamanii turan namoota 22 gaaffii tokko malee hidhamanii kanaaf baran gaaffii keenya nuuf haa deebi'an waan jedhu wantoota hedduudha kan inni of keessatti qabatu. Namoonni 22 isaan jedhan kun haala akkamirraati qabaman magaalaa kamii qabaman kan barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaaf Gaalessaa gaafatan kun amma? Gaalessuma keessa qabatan kan qabaman namoota 22 qabamanii turanii namoota 22 keessa sagal gadi lakkifaniiru kaan immoo Qilinxoo jiru amma Qilinxoo fi Maakalaawwiidha kan jiran. Yeroo mormiin walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa saba Oromoo guutuu Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa ture sanaa kan isaan qabaman. Eeyyan yeroo sana halkan seenuudhaan haala mijeessaa jira. Gargaarsa gochaa jira jechuudhaan alarraa birriin sin irratti ergamaa jira jechuudhaan jaroota kana kan qaban warra kaan irratti himannaan deemsamaa jira amma alaar kan sibilamaa OMN nama dhaggeessisanii wanti jiran. Egaa kana malees immoo kan magaalaa Gaalessaa alatti godina Shawaa Lixaa magaalotaaf haanota garaagaraa keessatti mormiin eegale kun akka hin facaanee fi loltoonnis gara godina Shawaa Lixaatti baay'achaa jiru barattoota mana barumsaatti doorsisuu uummata to'achuun kunis baay'ateeraa waan jedhaatu jira mee akka waliigalaatti maaltu mul'ataa jira godina Shawaa Lixaa keessatti? Wanta nama ajaa'ibu keessa haga har'aatti gaaffii walabummaa gaafatamaa ture irraa kaasee loltoonni adda addaa yeroo adda addaatti uffata siivilii uffachuudhaan magaalaa kana keessumaa magaalaa addaa godhanii magaalaa bifa Shawaa keessaa achitti baay'isanii mana dhugaatii adda addaa mana bunaa bakka mana barumsaa keessa seensituudhaan nama gooluurraan kan ka'e achitti baay'atanii jiru. Sana bira darbee yoomaan ifatti eenyu siin beekaa rakkoon qabdan maal inni jedhanii otoo nama gaafatiin nama nagaa nama karaa deemu nama hojjetaa hojjetatee deemu nama jeequmsa qaabni barattoota warra qindeessu inni daldaltoota warra qindeessu inni sadarkaa afoodhaa keessa deemanii kan nama sodaachisaa jiran ta'uu fi meeshaa seeraan alaa tulisan jira jechuudhaan kan isaan uummata baay'ee doorsisaa jiranii fi adeemee immoo qarshii hojii dhabdummaadhaaf mootummaarra malee namoonni adda addaa fudhatan ittiin meeshaan bitameera kan jedhu irraa kaasee namoota baay'eedha kan immoo guyyaa guyyaatti yoo xiqqaate nama daandii deeman fakkaatanii konkolaataan gara magaalaa Jalduu biratti asii gadee darbuuf deddeebi'uu irratti argamu. Oduu keenya taanuun ammoo aanota godina Walloo kanneen akka aanaa Sanbatee, Baatee, Harxummaa fi kanneen biroo keessattis lolli weerartoota naannoo Affaariin uummata Oromoo Walloo irratti geggeeffamaa turuun qabeenyii fi lubbuun ilmaan Oromoo danuun qisaasamuu gabaasaa turuun keenya akkuma yaadatamu kaleessa gaafa caamsaa 24 bara 2017 ammoo mootummaan koloneeffataa wayyaanee rakkoo daangaa naannoo Affaar, Amaaraa fi Oromiyaa gidduu jiru furra jechuun kaabinoota naannolee
naannolee sadanii bakkoota lolli irratti adeemsifamaa turetti walitti baasuun mari'achiisaa ooluun gabaafameera. Yeroo garaagaraatti saboota ollaa hidhachiisuun uummata Oromoo kan fichisiisaa ture mootummaan koloneeffataan wayyaanee har'as taanaan shira biraaf of qopheessaa kan jiru. Godina Walloo keessattis wanti jaarsummaan rakkoo furra jedhan shiraaf daandii haaraa eegaluuf kan qophaa'aa jiran ta'uu fi mareen sanbata duraa kaleessaa adeemsifames uummata Oromoo Walloo biratti tasumaa kan hin fudhatamne ta'uu akkasumas uummanni Oromoo goyyomsaa pirezidaantiin Opiidiyoo Lammaa Magarsaa sabboonaa of fakkeessuun afaan totolfatee ittiin deemaa jiru kanaaf tasa garaa kan hin hirre ta'uu akkasumas jijjiiramni Oromoo fi Oromiyaaf karaa dhaabaa wayyaaneen bixxilamteen dhufus kan hin jirre ta'uu kan himan ammoo Oromoota godina Walloo irraa odeeffannoo raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf kennaniin gabaasa guutuu oduu kanaa Bulii Bakkoo ammas akka isaanutti dhiyeessa. Godina addaa Oromiyaa naannawaa Amaaraa kan jedhamtu magaalli Kamisee aanaa baateef bakkoota hedduu keessatti uummanni Oromoo sochii walabummaa biyyaa fi bilisummaa sabaaf godhaa ture wal qabate mootummaan koloneeffataa wayyaane duula uummata Oromoo Walloo irratti karaa saamiinsa lafa uummataa fi daangaan uummattoota Affaar hidhachiisee lola uummata Oromoo Walloo irratti banee jiruun gootonni ilmaan Oromoo Walloo waliif birmachuun ofirraa deebisaa akka turan hubatamaadha. Haaluma kanaan mootummaan federaalaa naannoo Affaarii fi naannoo Amaaraa walitti qabuun walgahii Haraaraa jechuun daangaa irratti taa'ee tureen walgahii kanarraa kanneen qooda fudhatan uummata Oromoo Walloo osoo hin taane kaabinoota naannoo Affaarii fi naannoo Amaaraa kan ta'an yoo ta'u aanaan burkaas Affaar jalatti akka bultu dubbatan malee uummanni keenya tole jedhee kan fudhate miti. Boris uummanni Affaar hidhatee waan jiruuf lola nurratti bana kan jedhu sodaa addaa keessa seennee jirraa jedhu uummati. Ergamtoonni wayyaanee Opiidiyoon sabboonummaa waltajjii fi sabboonummaa afaaniin uummata of jaallachiisu malee sabboonummaa uummata Oromoo irraa diina deebi'u akka hin qabne uummati keenya sirnaan hubatee jira. Uummanni keenya biyya alaaf biyya keessaa wal qoqqooddaa dhiisee qabsoo isaa itti fufee galmaan akka ga'u kan dhaammatu jiraataa aanaa baatee irraa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf himu tokko. Amma walgahii har'a qabatu naannoo Affaarii fi naannoo Amaaraa kana walitti qabatanii turanii walgahii daangaa irratti araara buusunaa kan jedhu har'a walgahichi kan araara kan dhiyeessu turan. Araarichi garuu uummata biratti fudhatama hin qabu. Uummanni komii qaba jecha maaliif isaan xiqqoo tokko turanii ni kaasanii meeshaas qaban isaan meeshaa gahaa qabanii uummanni naannoo Affaar kun. Kanaaf ammas isaan araara buusni jedhanii araarri garuu akka naannoo isaan kan isaan Oromoo jechuudha. Meegaa akkuma beekamu mootummaan wayyaaneedha itti yaadeeti kan inni uummata Affaaris haa ta'u uummata naannoo Sumaalee hidhachiisee kan inni Oromoo Walloo irratti akkasumas bakka addaatti gaggeessaa jiru. Uummanni Oromoo Walloodha maal jedhe walga'ii kana irratti gaaffii attamiiti kan kaasan? Amma walga'ii kan godhamaa jiru daangaa irratti malee yookaan magaalaa keessatti ala bahaniiti namoota dhimmi kun ilaallatu isaan uummata wajjin waan marii godhan hin qaban jecha yeroo ammaa kanatti uummata naannoo san daangaa isaan irra jiran malee uummata waliigalaa wajjin waan haasaa waan qabanii naannoo isa warra jiran wajjin kan haasaa jiran. Uummanni immoo ni beeka akka wayii kun mootummaan harka keessaa qabu ni beeka mormataa jiru jecha. Har'as boorus uummanni kun nurraa waan dhaabbatanii mootummaa dhabbaan dhukaas jiru kan jechaa jiran jecha yeroo ammaa kanatti. Fakkeenyaaf abbaan goo tokkotti dhiyaatee waan naan jedhe qaba jecha. Nuyi beeknee isaa kan waan kana dhiisu jiru akka shaba dalagamu jirus ni beeknaa argu jiru waan godhamu jirus maal hagoonuu kan jedhamtu akka jiru jecha. Zoonni Oromiyaa kanas batii guddaa qaban beekanii kan uummata fichisiisaa jiran jecha uummata keenya. Opiidiyoodhuma jechuudha kan uummata fichisiisaa jiru. Opiidiyoodhuma abbaa fichisiisaa jiru jecha uummata keenya. Ni beekan jecha keessa isaa haalatti uummanni keenya akka waliin qabannee fi akka darbee fuulduraaf akka naannoo Oromiyaa bulla jedhanii akka jeequmsaan kaasan isaaniif kan dhiibbaa guddaa irratti uumaa jiran jecha yeroo ammaa kana. Amma gaasilaatii kan jaarummaan isa ta'u rakkoo furuun bakka uummanni Oromoo Walloosi kan Affaaris kan naannoo Amaaraas itti argamutti ture silaa kan jaarsummaan isa ta'u rakkoo furuuf kan dubbatamuu qabu. Daangaa irratti bakka uummanni Oromoo Walloo keessatti hirmaatanitti bakka gaaffii hin gaafatanitti bakka quuqama qabu hin dubbatanitti waan kana kaasuun isaanii maal fakkaata? Uummanni maal jechaa jira dhimma kana irratti? Amma yeroo ammaa kanatti tokko kan walgahii kana yookaan dhimma kana barachaa jiru kaabinoota kana guutummaa dhibbatti uummanni naannoo baatee guutumatti hin fudhanne maaliif isaan booru akka shira ta'e eenyu beekee jechaa kana jecha booru deebi'anii akka dhaanis. Gama biraan immoo pirezidaantiin Opiidiyoo Lammaa Magarsaadha godina Oromiyaa adda addaa keessa deemee akka sabboonaatti akka waan sabaaf quuqama qabuutti uummata sossobuudhaaf yaalaa jira. Gaaffiin uummata Oromoo gaafataa
gaafataa jiru walabummaa Oromiyaati bilisummaa saba Oromooti. OPDO'n uummata Oromoo gaaffii inni gaafataa jiru kanaaf deebii laattu. Uummanni Oromoo waan kana irratti maal godhuu qaba? Attamitti dammaquu qaba? Attamitti mormii isaa itti fufuu qabaa jettee dhaamsa dhaammattamee uummata Oromoof karaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa Oromtichi Walloo. Sirriidha. Amma yeroo ammaa kanatti jechuun yookaan madda irratti wanta jira bahanii afaan sabboonummaa jedhee kan jechuma dubbata. Sabboona jechuun kan saba ofiitiin boonu jedhee kan dubbatu akka jireenya. Sabboona jechuun afaan yookaan madda irratti dubbachuu qofa seetee jechuma agarsiisu. Uummata keenya jaalachiisuudha fakkeenyaaf. Namni afaan yoo dubbatu akka tahaa eessatti dubbate nama magarsaa. Bakka miti uummanni keenya du'ee faahu cala ilaalaa jira jecha yeroo ammaa kanatti. Dura OPDO keessaa abbaa duulaa gammadatu uummanni Oromoo kan jaalatee kan amanaa ture jecha. Tokko marratti uummanni Oromoo guutumatti immoo nama akka sobatee fi akka dibaaf akka garaa buluu jiru dhibba waan beekeef. Innis abbaa duulaa jechuun sarara uffatee gadi dhugaa dubbaa kanaafuu kaayyoon guddaa isaanii immoo uummata keenya raffisuudha Oromoo raffisuudha jaalachiisanii uummata keenya ciisuudhaaf jecha umurii isaanii dheereffatuuf kaayyoon isaa jecha Oromoo yeroo ammaa kana sol kaasee tokkummaadhaan saba isaatiif dhaammachuu saba isaa argachuun jireenya biyya keessaa jecha. Dhumarratti pirezidaantiin OPDO Lammaa Magarsaa baatiiwwan muraasa dura jechoota mimmiidhagaa fayyadamuun sabboonaa of fakkeessee kan inni dubbataa ture kan dhugaa osoo hin taane ergama itti kenname galmaan ga'uuf tooftaanni ittiin Oromoo sobuuf mannaagee ta'uun gabaafameera. Torbee darbe godina Shawaa Lixaa aanaa Jalduu kallattii magaalaa Shukkutee geessu keessatti dhagaa bu'uuraa kaa'uuf kan deemee ture pirezidaantiin OPDO Lammaa Magarsaa yeroon dhagaan bu'uuraa sun kaa'ames barii yeroo hawaasni hin arginetti dhoksaan kan raawwatame ta'uu odeeffannoo maddeen keenyarraa arganne kan mul'isu ta'ee gama tokkoon hojii misoomaa hojjenna uummata Oromoof dhaabbannee jirra afaaniin jechaa gama biraan ammoo kaffaltiin gibiraa sadarkaan xiqqaan inni irraa eegalu qotee bulaa Oromoo lafa qonnaa meesaa lama qabu irratti qarshii 679 muruun kan uummata Oromoo saamsisaa jiru ta'uun himameera. Haaluma kanaan walqabatees Lammaa Magarsaa waan hojii guddaa uummataaf hojjete of fakkeessuun tibba kana kan olola oofaa jiru yeroo uummanni hidhamaa reebamaa fi ajjeefamaa jiru kanatti uummataaf waan hojjetaa jiru of fakkeessuun afaan mi'eeffatee haasa'uun waan nama qaanessu ta'uu isaan walqabatee uummanni Oromoos kijiba warraatti dammaqee kan jiru ta'uu kan himan qotatee bulaa Oromoo godina Shawaa Lixaarraa odeeffannoo raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf kennaniin gabaasa guutuu oduu kanaas hawwiin gadaa akka itti aanutti qindeeffatteetti. Warraaqsa uummanni Oromoo guutummaa Oromiyaa keessatti walfaana dammaquun ganna tokko guutuuf gaggeesseen kan raafame mootummaan koloneeffataa wayyaanee raafama sanarraas dandamachuuf jecha Oromiyaa fi Oromoo bittaa waraanaa jalatti erga galchee booda miseensota OPDO keessaa kanneen arraba tolan muuxannoo sobaa gaaris warra qaban leenjisuun sabboontota fakkeessee uummata Oromootti gadi baase. Abbootiin aangoo OPDO kanneen mootummaan koloneeffataa wayyaanee fuula dura qabatuun saba Oromoo ittiin sobuuf jecha baatii 4 dura gadi baase keessaa ammoo pirezidaantiin OPDO Lammaa Magarsaa isa tokko yoo ta'u innis jechoota mimmiidhagoo kanneen akka bilisummaa sabboonummaa Oromummaa fi kanneen kana fakkaatan arrabarra buufatuun karaa miidiyaalee biyyaatti kan uummatatti gadi ba'e ta'us hanga ammaatti oduun ala qabatamaan waan tokkollee hojiin kan hin mul'isin ta'uusaati. Haaluma kanaan wal qabatee godina Shawaa Lixaa keessatti dararaan uummata Oromoo irratti raawwataa jiru akka malee jabaachuu kan himan qotatee bultoonni Oromoo. Yeroo dararaan kun uummata Oromoo irratti raawwachaa jiru kanatti pirezidaantiin OPDO Lammaa Magarsaa torbee kana maqaa misoomaatiin dhagaa bu'uuraa kaa'uuf godina Shawaa Lixaa aanaa Jalduu kan dhaqe ta'uu isaa dubbatanii uummanni kun. Itti fufiinsaan hidhaan dhaanichii fi kaffaltiin gibiraa humnaan olii ergamtoota wayyaanee godinichaatiin qotatee bulaa Oromoo irratti muramuun humnaan baasisaa jiraachuu dubbatan. Dhumarratti Oromoof wanni fala ta'uu tokkichi bakkuma jirurraa harka tokko ta'uun qabsoo eegalletti jabaachuun ala karaa OPDO'n furmaanni tokkollee Oromoof kan hin dhufne ta'uu isaa akkas jechuun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti kan himan qotate bulaan Oromoo odeeffannoo karaa toora bilbilaan nuuf kennan kana. Ganama keessa naannoo sa'aatii 12 yeroo ta'u dhoksaadhaan kaabinootaa fi hojjettoota mootummaa amanamoo ta'an qofaa fi ibsota danda'amanii dhagaa bu'uuraa geejjiidha gara
kana jaldu magaalaa Shukutee gahuu fi marsaa lammaffaan gara Gindii dhaquun dhagaa bu'uuraa nama ka'an fakkaachuudhaan barii dhokatanii kan dhufan ta'uu isaatii fi uummanni bal'aan kan hin agarreedha. Haa ta'u inni dhagaa bu'uuraa uummanni misoomuu qaba. Misoomichis akkuma jirutti ta'e baasiin taaksii gibirri galiin uummata Oromoo irraa argamu wanti isaaf hojjetamu akkasumallee kan walgiteen argamne ta'uu isaa beekamaadha. Jarri afaan mi'eeffatanii uummata tasgabbeessuun durumaa beekamaadha. Kana uummannis jira saree bareera. Namni hin beekne mana mootummaa keessattis ooppiyoon warri of beekan akka qoosatti ilaalanii sirriitti kan itti kolfaa jiranii namni haasaa isaanii kana duratti dhaggeeffachuun kan hafe akka dhugaan taane akka sirriin taane namoota isaanii ilmaan isaanii jedhamu namni madaa hin qabne namni godaaddisa hin qabne hin jiru waan ta'eef namni kamuu haasaa isaanii guutumaan guutuutti fudhatu hin jiru namuma miseensa ofii yoo ta'e qofa yoo ta'e malee jechuudha. Kanaaf haasaa mimmi'aawoo fi waan uummata Oromootiin hojjetamuu qabu yeroo isaan dubbatan haala hisiisawaa jiru ifatti hin baasanii waanuma tajaajila guddaa kennan waan fakkaatu uummanni kana bareeda jechuudha. Haa ta'u malee baasii uummanni gurgurarratti baasu fakkeenyaaf qotee bulaan sadarkaa gadaanaansa bara kana 679 kaffala gibira namni lafa masarata tokko fi masarata lama gidduu namni ta'u 679 kaffala. Wanti namni kaffaluu fi wanti mootummaa irraa argamu akkasumatti waliin kan hin jinnee fi isaanitti hidda kan gaggeeffamu waan ta'eef amanee qonnaan bulaa irraa kaasee namni haasa isaanii kan argachuu kan hin jirree fi dhibbiidhaan humnaan sodaadhaan yoo dubbatan yoo gaaffii gaafataman hidhamuun dabaddabamuun ajjeefamuun akka jiru waan beekuuf namni ishee of keessatti dhufee ofiin keessa ta'u hin malee waan tullu barameera jechuudha. Ayyeegaa Oromtichi godina Shawaa Lixaa irraa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaan dubbataa jirtan kun dhumarratti dhaamsa waliigalaa haala deemaa jiru kanarrattis ta'e waan darbe akkasumas qabsoo gara fuulduraatti Oromoon godhu ilaalchisee dhaamsa waliigalaa yoo qabaattan akka dhaammattaniif hiree isinii kenneera karaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa uummata Oromoon gaatuu dandeessan. Wanti inni dhaammadhu yoo jiraate uummanni keenya namni keenya bakka jiru kamirrattu tokkummaadhaan ijjiidhaan waliin gurmaa'ee kana keessa hoo baheen ala gita umurii dheereffannaa fi gita bittaa isaanii dheereffachaa jiru jarri. Inni lammaan jedhu afaan mifatee afaan tolfatee uummata Oromooti hin hojjeta yoo ta'e wanti inni jedhu gochatti jijjiirama yoo ta'e waan sirrii ture. Kuni garuu tooftaa itti yaadamee godhamee fi ammallee aanaan jiru hundisaa hamma ganda 15 caala qabaachuu hin danda'u. Godinni tokko immoo aanaa 9 qofa qabaachuu danda'a waan jedhamurraa akkaataa ittiin tooftaa bulchiinsa isaaniitiin bulfannaan itti toluun kukkutaa waan jiraniif waan gaarii ta'eetu uummanni akka hin callisne qabsoosaa akka ta'uun jedha. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee isiniif dhihaanne haga kana ture qophii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa afaan waliin turtii gaarii qabaadhaa. Kan oduun dhageessifte falmattuu lammiin horii bulchaa qophiin keenya oduun eegalle hammas itti fufaa. Kanatti aansuun kan isiniif dhiyaatu immoo dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Qopheessaan Saphaloo Kadirii wallee boodatti qaarinaa dhiyaadhaa. Kushati tahuni bekama, korte kushati tahuni bekama, korte kushati tahuni bekama.
Oromoon eega biyya abbaa isaa irratti irree gabrummaa diinaa ta'u warra koloneeffataa Habashaa baroota 1880 keessa kufee eegalee bifa adda addaatiin gabrummaa falmachaa tumaas ga'e. Irree koloneeffattootaa jalatti komboluu Oromiyaa fi ilmaan Oromootiif kan sababa ta'e ijoon walaaffaajjeessuu Oromoota aangoof waliin dorgomaa turanii waliigaluu dadhabuu fi jallaa keenya kan ibdagate garaa fi aangoo sobaatiin sossobanii Oromoo irratti duulchisuudhaan isaanuma waliin murruggoosisuun akka ta'e seenaan kalee ni dhawwaaqa. Sirni kolonii warra Habashaa dura Walloof Raayyaa irraa Oromoo cabsuu kan jalqabe gaafa aangoon dhaalmeyaan Minilik harka geessu Minilik ammoo kaayyoo akaakayyuunsaa Saala Sillaaseen Oromoo tuulamaa ittiin cabsetti fayyadamuun adda addummaa gosoota gurguddoo tuulamaa lamaan Galaanii fi Abbichuu jidduu turetti dhimma bahuun achirraan Macca, Sekkoof Mando, Ituu, Afranqal, Gujii Sambooda ammoo itti fufuun sabboof goona cabsuun duula waggaa 30 booda biyya Oromoo guutuu kan dhuunfate. Sambooda ammoo ulee kolonummaa garii dhaalmeyaan gariin ammoo boortaa walirraa fudhachaa Oromoo cunqursaa Oromiyaas quncisaa imala itti fufuun kan dhuunfate ta'uu dhageenya. Akeeka Yohaannis Tumee lafa kaa'eef dhaalee hojiirra oolchuuf kan gaara seene koloneeffataa wayyaanee booji'amtootaa fi harcaatota waraana dargii kan afaan Oromoo dubbatan walitti funaanee akkuma jarri isa duraa godhaa turan san Oromoo keessa ergachuuf kittillayyoo Opiidiyoo jedhamtu bu'uree maqaaf ibcinaa hiriirse. Koloneeffataan mootummaa wayyaanee gaafa aangoo qabatee jalqabee yeroo garagaraa warraa isaa fi falmii mirga abbaa biyyummaa Oromoon godhamuun yoo kufaatiif fiinxarra ga'u tooftaa fi diraamaalee adda addaa irra deddeebi'ee hojjechuun Opiidiyoo ergachuuf kalaqetti fayyadamee warraaqsoota dhaamsuun uummata Oromoo haadaluu gama gabrummaatiin deebisee caruun kolonummaa isaa itti fufee arra ga'eeti jira. Haaluma kanaan bara 2015 irraa jalqabee Haareetti qabsoon falmii mirga abbaa biyyummaa mirkaneeffachuu Oromoon finiinaa ture koloneeffataa wayyaanee kan dur caalaa waan raaseef yeroo ammaa jala deemtoota isaa Opiidiyoo akkuma dur Oromoo keessatti deebisee sabboontoota fakkeessuuf yaalaa kan jiru ta'uu ni agarra. Miidiyaan wayyaanee kan afaan Oromoo dubbatus akka waan mirgi guutuun laatameefitti shira Oromoo irratti deemaa jiru saamiinsa lafaa fi kan qabeenyaa afaan guutuun dubbachaa jiraachuu isaas agarra. Kun hundi tooftaa ittiin uummata Oromoo tasgabbeessuu fi Opiidiyoo Oromoo keessatti deebisuuf malee Oromoof yaadee akka hin taane tooftaa ammaan dura nurratti fayyadamaa turan irraa beekuun laaftuudha. Yaa uummata Oromoo tooftaa wayyaanee fi intalisheen isii Opiidiyoon amma itti fayyadamaa jiran kana guutumatti fashaleessuun walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa keetiis mirkaneeffachuuf qabxiilee armaan gadii muraasa hubachuun gaariidha. Tooftaan qoodinsaa fi walirratti duulchisuu gosoota Oromoo dur koloneeffattoonni itti fayyadamaa ture san yeroo ammaa keessattuu ilmaan Oromoo bahar gama jiran jidduutti guddatee kan mul'atu ta'uu agarra. Haalli isaanii kun ammoo Oromoota biyya keessaa qabsootti jiran qalbii cabsaa kan jiru ta'uun hubatamaadha. Kanaaf Oromoo kutaaf gandaan dhaaba siyaasaa fi amantaan adda qooduun qaawwa koloneeffataa wayyaanee Oromoo irratti goobuun banaa jiran kun yoo Oromootaan dhiiga ilmaan Oromoo guyya guyyaan dhangala'u kanaaf nahanii ijaa fi arraba isaanis gara diina Oromoo kan ta'e koloneeffataa mootummaa wayyaanee irratti akka deebifatan tumsa diinaa tahuu kana dhiisanii waan danda'aniin akka qabsoo Oromoof dirmachuun irra bu'aa qabu hubachuudha qaban. Koloneeffataa wayyaanee akka fedhetti qullooda gabrummaa sirra gangalchee akka si macalaasu fedhu hidhee fedhu si ajjeesu akka ati golga gabrummaa jalatti gombifamtee hiyyummaa mudhurtuu fi umrii gabrummaa hamtuu kan sirratti saarsisaa jiru Opiidiyoodha. Akkuma alagaan jallaa keetiin qeydii gabrummaa sirra bal'ifatee si hokkaamsaa jiru atiis dura dagoola maqaa kee himachaa barayyuu faxaatee nyaapha utubu kan teephatee qarqaba gabrummaa alagaa waliin sirratti fe'aa jiru kana mancaasuun wixina koloneeffataa wayyaanee diiguun akka sin dhibne hubadhu. Imalli qabsoo kan eegaluu qabu Opiidiyoo diiguu irraa akka ta'e gaffageessii beeki. Sirna koloneeffataa afaan qawweetiin oggolchee ammaas ibiddumaan kolonii isaa jala si jiraachisuuf abjootu kana keessa ta'anii jijjiiramaa fi bu'aa finna jechuun kijiba guddaadha. Kanaaf
warreen oppiidiyoo kan akka waan siquu qamanii arraba ibiddaa dheeraa bishaaniin cuuphanii sitti micciiran kun funyoo gabrummaa jalattiin hidhanii si tursiisuuf diriirsaa jiran tahuu mirkaneeffadhu. Oppiidiyoon ergama summii kan koloneeffataa wayyaanee itti laatte arraba deemaatiin siliqimsiisuuf malee qoricha akkasiif hin taane deemsa dabre irraa baradhu. Qorichi kee tokkichi walabummaa Oromiyaa mirkaneessuu qofaan akka dhufu mirkaneeffadhu. Diina ilmaan keessa jalaa gataa jiru waliin jireenya itti fufuuf yaaluun dhiiga ilmaan keetii kan akka galaana gannaatti dhangala'aa jiru kana dagattee lafatti irra tarkaanfachaa jiraachuu yaadadhu. Yaa ilmaan Oromoo, qabsoo mirga abbaa biyyummaa gonfachuuf wal jaari akkuma walitti dhiyeenya olloomaa fi hiriyyooma qabduun haalaa fi adeemsa qabsoo keetii irratti mari'adhu. Qabsoon tee akkuma dur irraa qabsoo if irratti irkatte tahuun bu'uureeffamte ammallee tanuma if irratti irkatte akka taate himmamin. Ifuma keetiif walitti siqii wal jaari, hidhadhu wal hidhachiisi, onnee guutummaa ganamaa saniin onnadhu wal onnachiisi. Qabsoo hadhooytuu afaan qawwee qofaan Oromiyaan akka walaboomtu hubachuun dhiiga kee itti dhangalaaftee lafee tee itti daareessitee lubbuu tee takka itti laguu hin qabne itti wareeguu qofaan biyya tee Oromiyaa walaboomsi. Saba kee Oromoos bilisoomsi. Kana godhuu akka dandeessuu baddu amanii itti sojjadhu. Akkasiin injifattee galma geessaa kan jiru dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kanarraati. Oromoon ni bilisooma, Oromiyaan ni walabu. raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa. turtii qaataa ilaa hammaa nu faana qabaataa jirtaniif horaa bulaa deebanaan hebba kiyya qophiin keenya irraas harmarratti obbaeeraa qophii keenya barroobroon hanga walitti deebinutti waaqni horomtichaa biyya nagaaf sabaqiinsa qabu keessa nu tursinnaa nagaatti.